koo lakkaa'een biyya lafaa kanarraa abdii kutadhee anis ofan ajjeesaa jedheen funyoo tokko fudhadhe lubbuu kootti nagaa dhaamuuf dhaabadhee of dhaggeeffadhe seexanaaf hojiirra kan jiru daddafee hubadhe sirrumatti gadi bu'ee gaafa waan kana ilaalu edaayyuu wanti nan dhabe hedduun isan qaburrammoo hin caalu. Qabeenyi koo sunis maal seeta yaa firaa inni ardiif samii diriirsee waaqayyoon na waliin jira. Hagam ulfaatuyyuu jireenyi biyya lafaa inni kaleessa na uume yaada anaaf qaba. Hirruu koo lakkaa'ee haalaanis irraafamu inni naaf amaname humaanuun madaalamu. Guyyaa hafan oolleef maafan umurii koo gabaabsaa yaada isaa giddu galee maafan waaqayyoon aarse. Wantan qabuun boonan jiraadha gammadee dhimma koo irra kaa'achaa gajjidheesaaf sagadee. Biyya lafaan ari'atamus hin jedhu ani wayyoo inni garaa haadha kootti na fo'ate na waliin jira waaqayyo. Kaleessa seenaa godhee inni naaf laatu guyyaa haaraa qorumsa naaf madaalee maaf garaan na aara. Ilaame isinis warri abdii kuttanii isinitti dukkanaa'e ifti du'aan of fageessu malee isinitti hadhaa'e lafti. Innoo hin oolamu hin ariifatin yaa namaa obsaan eegi waaqayyo uumaa kee ganamaa. Situ ofiin jedhe malee kan koo xumurame siin achi abdiin qabu otoon du'ee biyyeetti dabalame. Inni dursa nu uume achi immoo nu jiraachisu ni beekas nuuf laata waan nu barbaachisu. Ofitti balbala cufteen hojjetii wanta hin buusne bu'aa namni akkuma dhalate guyyaa isaatti nafu ni du'a.